Abdiis obboleessa kiyyaas siyalte nuutu akka isaan qabaman Arallee chaanaalli obboleessa kiyyaa biraadha jira. feetu Obboleessa kiyyaa jiraati. Obboleessa kiyyaa farsa. eega akka isaan qabaman feeta eega akka isaan qabaman feeta nuutu dubbiisan darbee baasan nuut darbee gata hojjetamtee isin jalaa fashalte feenaa Abdi arras boru. ta isinii dhaga'uu dadhabde keenyaa gattan Ay yaadanaa kan akka ifii beekan godhuu hin jirtu addunyaa akka mataa kiyya obboleessa kiyya chaanaalli isaati. Abooti Anaa deemaa waliin jaannama dhaqa. obboleessa kiyya farsa arraas taatee boruus taatee anaa jiraa fi mucaa bakka feetatti bakka rakkisatti dhuufteetti akkana kalkaleen itti namu waan hojiitti wal taanee waa adda walitti seenne yoo sagantaa waliin qabaanne bakkuma sagantaan na yaamtanii obboleettiin ta'e fayyaan qabdu jettanii na yaamtanii. akka sagantaatti hin dhuftu kaa Maammadee qabachuu dadhabdan kaa. Qabanne gaa kun arra. Garuu abbaatiin dhufte dhuftee nu bira jirta. kattiin keessan bar fashalee maaliif ammaalumaatti gawaati wanni hin beeku hin jiru wanni harkattanis hin jiru. Ati obbole akkamitti ilmoo haati ta'eef abbaan keessi arra obboleessa kiyya hafarsaadhaaf wareegamaniin kafala akkam karaa shiraa irratti kaa. isa baasuuf wareegamaniin kafala lubbuu tiitan niin baasu geeleen tiyya akkasumatti obboleessii baasuudhaaf wareegama kafalu jirti akkamitti boca wajuwaadeetiin sirra jabaatee Wanta kan baraarayattee lubbuu namaa baasuun sibiidhaan. boca wajuwaadeetiin sii Wanta kan jabaatee barbaade gee. akkamitti qoonqoon hin biformaa Amma Maammadeen obboleettii isaa yoo qabne jawaadeen uf kannaa jettanii qabdanii mire. Dhabamsiisi qabadhu tun hin jirtu. kun obboleettii siin beeku jii uummata akkam beeku qoonquma Bar fincaan baasee jira jawaadeen. ficcaan sanuun beeku qoonquma Guyyaatti fincaan jawaadeen Bakka firiidhaatti ficcaan keessan yoo baasuu barbaaddanii. firiin ficcaan keenya lulli firiin goota namaati Goota. nama firraa faamu waan Ayyee. Seddaa firiin geema ajaa'ibaa taphachuu jira. Namnummaan kubbaa isin darbitan firiin sanii gubbaa taphachuu qabatee jiru. dhaqee bar jawaadee bira nagarre Kalee jawaadeen faan akkamitti viidiyoo gadhiisee jira. Jawaadeen faan akkam kaleessa viidiyoo joraaba. viidiyoo jawaadeen gadhiise laali tamaam Akkam akkam namni gurguru jirtan isin kun. shaba kasee Illa akka boolii taphachuu jira. firiin gubbaa qabatee jawaadee sanfaa biraa hudha Seddaa namnummaan dhokatee jawaadeen nyaatu jiru firiidhaawu. firiin waan nyaatee qabu karaa haqaatti irra jira Karaan keessa kaaqaa Haaqaa firii la firii. karaa haqaatti irra jira firiin Ammoo karaa keessanii fi isinii waliin jahannama dhaqaati. Ijeruutti baasin obboleessa kiyyaa fi ijeruutti murii. rooddii takkaati rooddii abbaa takka takka kanneen obboleessa kiyya fuulli kun guutuun Abdi fa'aa wallaa distii qoqqoo kaayanii bar fuula dura distii nyaataa qaqqabanii mata kaayanii bar mataa rakkibanii Wal silaa mataa isaasan fuudhaniiti. Ammaa gartee Kaya kana akkasitti gakkanya obboleessa kiyya mana kaayanii. fincaaniitti gakkaaya. Obboleessa kiyya kaayanii si kaayan malee. Kabajaan kun Isumaa sanii malee. Keenyaan jeesii nu bira jira. Hai akkam Maamme Maal jarri barbaadan isin? azabamu jira bakka jarri. Azabamuu qabu. Mana sanii. Sa duraanis ni baafna jaan turre. Mana Yoo sanii. dabdiin baafne yoo dhaqaa baan saaqa. Ni baafnaa hiyyee. Ati mana deemu. Adamma Mana geembeetu. Eenyu? ban nagee duriintu beeku. Ati immoo. Lubbuutaa barbaadanii nagee duriintu. Waa'ee gartee amma jawaadeetiif hanga isin taphattan naqee jira waa'ee firiidhaaf. Namni silaa gartee isin amma Yoom naqee. namni tokkichi isin yaabe ka jawaaditti isin dhiyaatu firiidha. Firiinis beekama Yoom isaa naqee? jedhamu. Firiin Ganaa guyyaa. odeeffannoo ni arginettanii hedduu ta'aa bu'aatee isa. Sumarraa akka turan. Waa hundaa sumarraa fuudhu jira nuti. Waa hunda waan amma sheekaa eeggan kan hundi sumarraa fuudhu. Kabiraa fuudhu. Sumarraa fuudhu. Sheek gidee imaamata kaattee akkasii jirte akkasii waan aattee nama kamsa. Alaa sheekaa beektu. Alaa sheekaa Ati beektu. beektu. Ibaddeesigaa. Firiin goota keessan. Maammee sheekaa keessan. Zakkoonoo. Waan siirii fi waa'ee Darasaa teessan. waa'ee siirii fi Zakkoota isaa darsa waa deebii hunda. zakkoota baddiisi. Tasiirii fi waa hunda. Amma kana hunda waan gootaniif ni beekan. Maaliif yeroon isin qabamuudhaa dhiyaattee waan jirtu. Odeeffannoo hundi Siin nu qaba. isin jala gaamee waan jiru. Siin nu qaba. Sheeka keessan baraaruudhaaf namoota gartee akka saadhaa sheeka jettanii maqaa balleessitanii lubbuun bakka sheekaa san namoonni qulqulluun akka lubbuun Badala baatu. qabamnuu. Isin kaayyoon keessan ni beektaa? Nu bira dhufee Kaayyoo nu keessan jaalatee beektaa? nu jaalatee firii nu Isin bar jaalala qabdanii. jaalatee Jibbaa nu malee dhufee. tolan qabdan haasifummaa Jaalatee malee la'aan gaariin qabdan ishee malee. Waan namni nama kanneen tasiiriidha. Sana Malee waan wanta hunda gizee achirra taa'ee imaamata uffatee tasbiidhee akka nama nabii tokkotti achirraa tasbiidhee waan hola jee nama kakkarnu ija keessa nama laalu baay'ee. Maajaamagii sanii dhamaatanii.
Hoo jenne muka kanami. Gite namni biraade imama sanatti Akka biraade. maal isin godhee isin ergee Osii maaf namtichi dabaas. namtichi Si, keessan namtichi. namtichi keessan Si, suuraatii yaani dura isin dura taa'e Namtichi suma. Suuraa ta'eetiin nu dura ta'e. Suma. yaa'oo isinii kun Suuraan ta'e tan ibsuudhaan ta'anii. isinummaan kunuu maraatanii jirtan nama maraachina hojjetanii Ati maal fayyaa ni qabdaa? arrammoo Ati fayyaa ni qabdaa? arrammoo dhuguma waa isin godhe Wanni gaafa tokko la furmaata eegamne san ka shiita tokkoon furmaata darbu san hunda waa itti godhee tokko kanne si nama biraa barbaada. Si nama biraa barbaada. Haggisee furmaata shiitatti kan furmaata hin garuu ni qabdeessu san beekta garuu ni beekta na dhagaye. Gisee tokkoon furmaata shiita kan furmaata hin qabdeessu. Arreettiin ta'e ala baate maamme. Arreettiin ta'e ala baate guututti. khutbaan sheertichi keessan isinii godhe waa uumamaan beekta Arreettiin ta'e hubbaa barbaade kanneen firiin Animal. barbaade isaan dhaqa hubbaa ta'e. feetan sheeka keenyaas naan jaa siinu kannees jaa es jaa maammata irraa walii argatanii Si Yaanni kan madalaatu shirriira namni nama nu jechuudha. meetan gubaa dhabamsiisa Nu achi jirta abaas boros. akkaan nama isinii kan nu barbaadanii wanni harkatanii jirtu laa jalqaba maal gootan jalqaba Nuti naman barbaadu. jalqaba obboleettii xiyyaaf ilmaan siinii qabdanii maammee fayyaan qabu jettanii maammeedhaan gartee obboleettiin kee fayyaan qabu jettanii yaamtan amma waan dhufe waan barbaadan sana waan dhabdan atuu gartee jalqaba deebitanii teessuun hojii teesseedha lamata firii fi ati waliin teessoo teesseedha sunis ga'uu dinnaan jalqabumaa si dawaa tanaas nu kanneen boodarra ooftanii dhageen Fuula kaameeraa Maaliif nu jimmi hojii dillu? haasofteedhi. Fuula kaameeraatii alatti nu hojii haasofte. fixachiisi Deebitee amma fixachiisi muddaminiiti muddamin taagartee angulaa gadi ati si ati angulaa deebitee bar atumaa sheeka keenya aqlii akkami si jaalu namni isin daawwatu kun aqlii qabaa jecha kana hunda. hijiba Naa gartee isin naggeeffadhu naggeeffadhu eenyu isinii fudhatu wanni tokko waa hundi tahanite na dhage akkasiin jenne siifi firiin baan walgartammo Jarri dhiiraa waliin jarri dhiiraa walgartammo waliin galu shaakila. jarri dhiiraa kun isa jarri dhiiraa hundi firiin bar guyyaa jalqaba abdii kan nu fiigaa na Wal agartammo waliin walgartammo waliin jarri galu dhiiraa kun kan jarri dhiiraa kun Ni beektaa. ni beektaa Wal maqaa dubbii kana godhinaati firiin na dhufe Wal agartanii. ifi jarri dhiiraa ummata hunda hujja wajjin walgartammo waliin Wal agartanii naaf kenne. ummata dhiiraa wajjin ummata kamisa Ummata- firiinis akkuma keessanitti ol bee maammeedhaan wal garree xiqqashoodhaa maarree naarka jira jee kitaaba fasaasaa tokko akka keessanitti Wal agartammo garuu ni beektaa hin agarree walakin. firii Viidiyoo jiraan kijibin maamme. ifi viidiyoo Viidiyoo keessanii alamarra jira. ol baasa darba Alamarra Ol jira. baasa Alamara jirti alamara jirti ol baasi darbi ta viidiyoo hojjetee Wal agartammo wal agarree. Tam. Siifi jarri dhiiraa yaani. ati immoo maal daliila godhachuu jirti atimo Wal agarra siifi jarri dhiiraa. Haxii kana firiidhaa hojii kaa'attanii intimo firii hojii kaa'attanii Safari gubbaa tana nu darbiidha Ati bari wal agarree boo. firii jechaa maafta Ati agarte maa. agarte mo nagareedha yaa firii guyyaa jalqabaa fiigaa na booda dhufe goon mana sana Kanaas kaa. khalaasiin akkam mataa kan barbaadu dubbii mataa kan Hangasa barbaanaa wal arguu kayti. mataan akkanatti isin dhukubaati mataa nu Amma Mataan nama dhukkubsine mataa nu malee. kopsi dubbiin teessan Nama fayyada mene dhaggeeffadhu mene dhaggeeffadhu Isinuma fakkaata. mene dubbina raabaati isinuma fakkaati dubbina maadaama raabaati obs waa bilcheeffattanii obsa fi gadiis obsa fi gadiis obsa fi gadiis Obsa gadhiisee ibidda fi gadhiisee obsaa miti ibidda Obsa fi fi gadhiisee. Daboo isinitti Ibidda fi gadhiisee. obsa fi gadiis dubbina raabaati maal si wanni raabasa na raabaati fixattee baratti dubbii waan haasofte wanni haasoftanti jiru ati bar obsa kan ati nama waamee kagane nama waamee kagane maal galte ilmoo galtee ilma rabba qabdi ilma oromoo rabba qabdi galtee obboleessa kiyya qaba bara obboleessi amma obboleessa kiyya qaba ilmoon abba qabdi wanni obboleessa ilmoon laalala wanni obboleessa keessanii qabsootaniif ni beekta Eh. obboleessaaf odoo hin taane summii waan obaaftanii itti qiccanii namni summii isin hojii dhuge hunda siitu summii obboleessa kiyya baasee lubbuu kannitanii si summii obboleessa sanii kiyya fi baasee arri isaanii qabsootu Summa Aboo. bishaan meedoo jiru inni sanii irra. kabira barbaada ati ni maraatteessa anaatu wanni ni asiin jiru jiru dhaggeeffadhu wanni zakkoo fi jawaate furmaate wala pankaaye siitu Aruma goolii siddii damte maa. akkasitti imaamata Daa isinii Mee ummata dhagee. maajamuu jirtu kana jaa. dubbina raabaas laa Ummata maajamuu jirtu akkana jeetaa waan Wanni jabu ta'e bitanii isa ta'uutti. la akkana jeetaa Waan jo- na dhageeha akkana jeetaa la kursii irraa beeyte namni gisee tooseen assalaamu alaikum Fuula wa alaikum dhufee salaam akkana jaame hordoftoonni ammoo dhufee na dhageeffadhu fuulli isaan mul'atoomi waan akkanaatiin Waan badhaadhaan arraa hoo uuma ajaa'iba. sinja
Odoo nama goonee taniiti sheektichi isin qaree waan qaree waan qaree siin nu qaree ijumatti isin qaree isin Si waan nu qaree namni biraa kan nu qaree abadan way siima laala ammoo hin isiniin daandii isin duraa dhume kottaan isin biraa dhumte najja'uu dadhabdani kama ta'uu baal seedee haa qaceelaa kara qaceelloo Azjebiya kara qaceelloo kara rabbiin isinee azjebiya addunyatti ni najjaatan akhiratti ni najjaatan edda gattee dubbiin isin duraa dhumte abalu sheekha keenya abalu wajji teenye abalu wajji dhumne abalu kas goone abalu nu ergate hoggaa jettan kan obboleessa dhage way siima mee deeggadda waan jettanii yaadatanii laala dubbiin laala guyyaa furmaata tokkoon formaatatti duuchuu kana godhe formaata muka jirtu kasa dheeraan dura jiitu gorre silaa bikkata kaanu fitti ba uccuu kana waa gooteetii fi zakko kanitee zakko na kasa formaata nu dhamaasu dubbiin eengadda maal jettan laala tadheengadda maal jettan abdiis obboleessa kiyyaas siyalte nuutu akka isaan qabaman Arallee chaanaallee obboleessa kiyyaa biraadha jira. feetu Obboleessa kiyyaa jiraati. Obboleessa kiyyaa farsa. eega akka isaan qabaman feeta eega akka isaan qabaman feeta nuutu dubbii san darbee baasan nuut darbee gata hojjetamtee isin jalaa fashalte feenaa abdii arraas boruu ta isinii dhaga'uu dadhabde keenyaa jettan akka ifii beekan godhuu hin jirtu addunyaa akka mataa kiyya obboleessa kiyya chaanaalli isaati. Abooti Anaa deemaa waliin jaannama dhaqa. obboleessa kiyya farsa arraas taatee boruus taatee anaa jiraa fi mucaa dhuubdeetti bakka feetatti bakka rakkisatti dhuubdeetti neeqee akkana kalkaleen Sitti namu jira.